Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma immoo rigee xumuree liixii itti buusaa jira jechuudha. Egaa haala kana fakkaatuun ittuma naqachaa jira. Akkuma jalqabarraa argitanii eelee kana yeroo jalqabaatiif addisiisii rigee jira jechuudha. Mee biddeena kana hin baasti moo hin baastu walumaan haa ilaallu. Amma liixiin xiqqoo hanqatee itti buufachaa jira. Egaa dhumaatti na hordofaa jechuudha. Eeleen kuni hin kaasti moo hin kaastu kan jedhu walumaan ilaallaa. Aga dhuma viidiyoo kanaatti na hordofaan affeerraa kiyyaadha. Egaa daawwattoota keenyaa liixii furdisee waan itti naqee fi biddeenni kana fakkaata. Kunoo ol kaastee jirti eelittiin baay'ee namatti tolti. Guyyaa jalqabaaf akkanatti biddeena kaasuun ishii hedduu natti toleera isiniin jedha daawwattoota keenyaa. Kun haala kana fakkaatuun eelee riguu waanuma tokko nama hin dhibuun isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa waaqayyo si waliin haa ta'u. Baay'ee. Har'a immoo qimamiin keessanii booniin maal hojjechaa jirti kan jedhu walumaan ilaallaa. Nagaa hin dagannee nagaa fi araarri waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota koo nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a immoo hojii guddaa wayii of harkaa qaba. Hojichi sunis har'a eelee elektirikii siilessaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma argitanii eeleen fataa godhee siilessaa jira jechuudha. Eelee siilessaa jira. Eelee siilessuudhaaf egaa waan baay'ee nama barbaachisu eelee aaddisii siilessuudhaaf jalqaba irratti wanti nu barbaachisu sanyii raafuuti. Sanyii raafuu haala kanaan tumanna jechuudha. Gaafa tumannu sanyii raafuun kuni akaamuu hin qabu jechuudha. Dheedhii isaati kan tumnu jechuudha. Dheedhii isaa tumna. Dheedhii isaa kana tumnee edda jennee haala kana fakkaatuuni. Eelee kana siilessuudhaaf egaa eelee kanarratti firfirsina. Sanyii raafuu eelee irratti firfirsineeti. Sirriitti sanyiin raafuu kun haala kana fakkaatu. Amma inni gurraachi kun hundinuyyuu sanyii raafuuti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf irratti sirriitti gubachuu qaba. Sirriitti yeroo irratti gubatee inni ammaashaana jechuudha. Hirribna jechuudha. Kanaaf egaa nama marsaa jalqabaa jechuudha. Marsaa jalqabaa sanyii raafuu itti firfirsee jira. Sanyii raafuu kun yeroo eeleen akkanatti gaaltee hoo'ite narriga jechuudha daawwattoota keenya. Narrigaa si'a 7 sanyii raafuu kana rigee nan gata jechuudha. Si'a 7 kana narrigaa itti firfirsee yeroo ishiin gadhuddu narrigaa yeroo ishiin gadhuddu narrigaa akkasitti baasee sana booda immoo yoo gaafedha waaqayyoo ta'e har'uma kana nuyi biddeena itti naquuf qophaa'ee jiru. Kanaaf egaa waaqayyo siif haa qajeelchu naan jedha. Eelee rigaa jira fataa godhee eelee haala kana fakkaatuun kaleessa gaxxame fataa godhee rigachuufini jechuudha hordoftoota keenya. Kanaaf egaa mee aga dhumaatti na wajjin tura siif haa qajeelchullee naan jedha daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya kunis irratti gubatee jira jechuudha. Haala kana fakkaatuun irribna jechuudha. Harka keenya suuta jenneeti kan ribnu jechuudha. Sarratti gubate kana haala kana fakkaatuun irribna. Xiqqooshii eeleen gaartee jirti waan ta'eef nan dhaamsee marsaa lammaffaa yeroon immoo sanyii raafuutti dabalu itti qabsiisa. Ammaaf xiqqoo gaartee waan jirtuuf harka keenya suuta inni akkatti ammaashaana. Egaa eelee siilessuun salphaadha. Kan ibiddaas ta'e kan elektirikii lachuu bifuma tokkoon siilessina waan addaa hin qabu. Sanyii raafuu jiraasaa tumnee jiraasaatiif kun akkaatti sirriitti amaashaana jechuudha. Harka keenya suuta jennee qarqaras walakkaas isarratti gubate kana haala kana fakkaatuun akkanatti sana booda immoo maal goonaa akkasitti iddoo tokkotti walitti qabneeti lafatti naqnu waan ta'eef haala kana fakkaatuun as darbanna jechuudha. Sana booda immoo daawwattoota keenya maaltu nu ta'a? Sanyii raafuu koonan qabaa. Sanyii raafuu aaraa goonee immoo ammas itti nanna. Yeroo itti nannu baay'ee ho'itee waan jirtuuf
haala kana fakkaatuun sirriitti qarqara sirriitti iddoo hundayyuu itti nasna jechuudha. Sanyii raafuu kana yeroo ishiin dhuddee amaashaan dhufne jechuudha. Kana fakkaata daawwattoota keenya. Ittiin qadaannu qadaan isaa ittiin qadaannu garuu haaluma kana fakkaatu irratti xaaxee irratti gubata. Yeroo irratti gubate kana sirriitti amaashaan akkuma amma amaashaa ture jechuudha daawwattoota keenya. Kunoo haara jira garuu amma irraa cufeen jiraani xiqqoo ho'itee waan jirtuuf irraa cufe jechuudha. Ufuma isaatii fi sirriitti gaaltee jirti. Unis humna qaba, ibsaanis humna qaba waan ta'eef sirriitti gaaltee jirti. Irraa dhaamseen jira. Amma xiqqoo ture kana amaasha'ee ammas ittiin deebisa jechuudha. Sadaffaarraan jira. Yeroo amma torbaatti jechuudha kan itti naqu. Sana booda biddeena itti naqa. Biddeena itti naqeen kaastimoo hin dhiisti kan jedhus walumaan laallaa agaadhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Marsaa arfaffaarra ga'ee jira. Ammas haala kana fakkaatuun irratti gubachaa jira. Sanyii raafuun kun irratti gubachaa jira sirriitti. Akkuma argitanii aaraa jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Amma ta'e egaa mee har'uma biddeena itti naqa. Yeroon biddeena itti naqe kana naa baastii naan baastuu wanta hin beeku hin jiru. Yoo haala kana fakkaatuun eelee aaddisii eelee elektirikiiti kan argaa jiru. Egaa siifaa qajeeltuu milkaa'ii naan jedhaa daawwattoota keenya. Eelee riguun egaa xiqqoo sitti ho'a malee homaa waan ulfaatu hin qabu. Sanyii raafuu tiin rigama. Egaa kunoo haala kana fakkaatuun sirriitti ho'itee jirti humna qabamaa biraatiin. Sirriitti kunoo haala kana fakkaatuun surumayyuu olaaraa jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo baay'ee immoo sanyii raafuun kan gorfamu jechuudha. Eelee yeroo rignu sanyii raafuun sirriitti yoo irratti gubate baay'ee tokko mirxiidha. Sirriitti namaa baasa jechuudha. Amma immoo gidduudhaan nanni cufa eelee kana jechuudha. Maaliif humni isaa har'aa dhugaa dubbachuudhaaf guyyaan illee guyyaa sanbataa garuu sanbatarra yeroo maranaa hojjettoonni mootummaallee namoonni baay'een mana ofiitii ooluu charchiidha adda deebi'anii akka waliigalaatti eeleen illee hin ho'itu guyyaa jedhu sanbata jechuudha. Garuu har'a immoo kunoo inuma ho'aa jira aydii qaba guyyaadha kan inni argaa jirus waan ta'eef. Egaa daawwattoota keenya kunoo haaluma akkatti cilee fakkaata jechuudha sanyii raafuu kun amma argaa jirtan kun sanyuma raafuutii holaaraa cilee fakkaate jechuudha daawwattoota keenya. Inni akkatti irratti gubate sirriitti rignee sana booda biddeen keenya itti buusna jechuudha. Yoo waaqayyo qajeelche immoo hinuma ba'a jechuudha.